Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Babaaroo ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksifna. Qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa jidduu darbee Itoophiyaa daawwatanii deebi'an lola kaaba impaayirettiitti adda bilisa uummata Tigraay wayyaanee TPLF fi murna biltsiginnaa jidduutti waggaa lamaaf geggeeffamaa tureen gamni lameenuu yakka waraanaa fi namooma akkaan ulfaataa ta'e raawwatu Ameerikaan mirkaneeffatteetti jedhani. Antooni Bilinkan kana kan jedhan gabaasa biiroon Dimookiraasii mirgoota namoomaa fi hojjetaa kan ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa kan bara 2022 baase ifa ta'uu ilaalchisuudhaan ibsa bitootessa 20 2023 tuuta gaazexeessootaaf laatan irratti ture. Kana irratti gabaasaa qindeeffannee oduutti aansuun isin biraan geenya. Waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin marii araaraatiif koree ijaarree carraaqaa turre jechuun kan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walgahii mana maree bakka bu'oota uummatootaa irratti dubbateef waraanni bilisummaa Oromoo deebii kenne. Deebii waraanni bilisummaa Oromoo kenne irratti waan qindeeffanne xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin marii araaraatiif koree ijaarree carraaqaa turre jechuun kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dubbateef WBO'n deebii kenne. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 11ffaa guyyaa kaleessaa bitootessa 28 bara 2023 geggeessaa oleen gaaffilee fi yaadonni hedduun ka'aniiru. Dhimma ijoo walgahii kanaa irratti ka'e keessaa tokko Dr. Abiy akka aangoo gadhiisuuf kan gaafatamedha. Paartii warraaqsa biyyoolessa Amaaraa ABIN bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa kan jiru Kiristiyaan Taaddalee Abiy aangoo gadhiisuu akka qabu gaafachuun dubbii jabduu ta'ee hafarfamaa jira. Dhimma biraa dhimma araara nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabatudha. Muummichi ministeeraa Abiy dhimma kanarratti miseensota paarlaamaatiif ibsa kenneen waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa gochuuf koree ijaarree baatilee ja'aaf carraaqaa akka turan ibse. Carraaqii araaraaf gooneen jaarmichi hooggansa waloo fi ejjennoo wal fakkaataa kan hin qabne akkasumas faffacaa waan ta'eef haga ammaatti milkaa'uu hin dandeenye jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoos kaleessuma dhimma kanarratti ibsa baasuun yaada kanaaf deebii kennee jira. Waan muummichi ministeeraa Abiy walgahii paarlaamaa kanarratti dubbate sobaa fi olola ta'uus ibsa kanaan addeesseera. Hordoftoota keenya bal'ina oduu kanaa akkuma oduu xumurreen isinii dhiyeessina.
Naannolee Oromiyaa fi Somaaleetti balaa lolaa cimaa mudateen jiraattonni qeerraa buqqa'uu fi Somaaleetti ammoo lubbuun namootaa balaa kanaan dabruun barame. Onoota Oromiyaa fi naannolee Somaaleetti hongee yeroo dheeraa mudateen booda roobni roobe balaa lolaa dhaqqabsiisuun jiraattonni qeerraa buqqa'uun rakkoof saaxilamuun addatti ammoo Somaalee godina Daawaa keessatti lubbuun namoota 7 balaa lolaa kanaan dabree jiraachuun dhaga'ame. Naannoo Somaalee onoota godinichaa 4 keessatti roobni cimaan bitootessa 20 haga 23 gidduutti roobe gara lolaa cimaatti jijjiiramee namoota 4,500 olirraan miidhaa dhaqqabsiisuun walakkaan isaanii qubsuma isaanii irraa akka buqqa'an dirqisiisuu qondaalli naannichaa Addis Istaandaardiitti hime. Qindeessaan bulchiinsa sodaa balaa aanaa Hudat yookaan DRM Hasan Mohammad Addis Istaandaardiitti akka himetti haga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii 7 ka ga'e yoo ta'u kanneen 10,000 lakkaa'aman ammoo kaambii baqattootaa deebii hongee duraanii irraallee buqqa'uuf dirqamaniiru jedha. Namoota du'an kanneen keessaa namni 4 ona Qadaadumaa ganda Boojii keessaa, namni tokko ammoo ganda Hilaal keessatti yoo ta'u ona Moyyaalee ganda Elgoof keessatti nama tokko akkasumas ona Hudat ganda Duwwaa 3 keessattis nama tokko. Walumaa galatti namoonni 7 lubbuun dabruu obbo Hasan Mohammad Addis Istaandaardiitti himan. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessattis balaa lolaa kanaan re'eef gaala dabalatee beelladoonni 100 lakkaa'aman du'uun baramee jira. Haala kanaan jiraataa godina Booranaa ona Dhaas ka ta'an torbee darbee lolaa mudatee re'oota 63 dhabuu BBC'tti himan. Qondaaltonni naannichaa ammallee miidhaa waliigalaa lolaan godinicha keessatti dhaqqabsiise adda baasuu akka hin dandeenyes dubbatame. Sirni nama nyaataan Impaayera Itoophiyaa ilmaan Oromoo ajjeesuuf hidhaan dararuu akkuma itti fufetti jira. Bitootessa 15 bara 2023 bilxiginnaan godina Shawaa Bahaa ona Boosat keessatti ilmaan Oromoo 3 ajjeesuun dargaggoota 67 ammoo jumulaan hidhuun haga ammaa dararaa jiraachuu akkasumas qabeenya uummataa saamuu jiraattonni sagalee bilisummaa Oromootti himan. Guyyaa jedhame kana ilmaan Oromoo 3 badii tokkoon alatti rasaasa hidhattoota PP lubbuun isaanii dabre Baabsaa Bulee Billoo Taliilaa umuriin 64 Daadhii Abbooyyee umuriin 50 yoo ta'u dargaggoota lakkoofsaan 67 ga'an ammoo onuma kana ganda Xiyyoo Dongoree irraa hidhaatti guuruun dararaa jiraachuus kan himan jiraattonni Dachoo Roobaa, Warquu Barii, Nagaashuu Dachaasaa, Gammachuu Lammaa kanneen jedhaman warreen hidhaman keessatti argamu. Kana malees horii uummataa ooffataa akka jiran yoo ta'u ganda tokko irraa saawwan 7 saamuunis dubbatama. Akkasumas hidhattoonni bilxiginnaa kun bitootessa 27 bara 2023 godina Wallagga Lixaa ona mana Sibuu ganda Adooroo Toobbaraa keessatti barataa kutaa 7 maqaan isaa Boonaa Taammanaa jedhamu badii tokko malee manatti olitti seenuun rasaasa itti roobsuun yoo ajjeesan obbo Tashoomaa of Ga'aa akka jedhaman ammoo madeessuun dhaga'ame. Oduudhaa akka biroon ammoo godina Arsii Lixaa ona Adaabbaa irraa bitootessa 24 bara 2023 Jaal Adunnee Gabruu badii tokko malee hidhaatti dabruun PP barame. Jaal Adunnee Gabruu bakka bu'aa waajjira adda bilisummaa Oromoo godinichaa akka ta'ee fi dalagaa dhuunfaa isaa kilinika banatee ogummaa isaan uummata isaa tajaajiluu irratti kan argamu. Guyyaa kana hidhattoota PP'n bakka dalagaa isaarraa qabamuun dararamaa jiraachuun beekameera. Jaal Adunneen bakkuma dalagaa isaa ganda Lajjoo Birbirsaa kilinika isaa keessatti hojjettoota isaa waliin osoo dhukkubsattoota tajaajilaa jiranii hidhattoota bilxiginnaan qabamanii waajjira poolisii ona Adaabbaatti gidiraa argaa jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Ajjechaa hospitaala Dambidolloo kutaa yaalii hatattamaa keessatti miseensonni waraana bilxiginnaa raawwatan mormuun ogeessonni fayyaa hospitaalichaa hojii dhaabuun dhaga'ame. Hidhattoonni sirnichaa sanyii walqooduun lola kan walirratti banan yoo ta'u isaan keessaa namoota madaa'anii yaalaaf hospitaala Dambidolloo kutaa yaalii hatattamaa yookaan emerjensii jiranitti ol seenuun akka ajjeesan odeessi arganne ifa taasisa.
Ajjechaa hidhattoonni kun taasisan mormuun ogeessonni fayyaa hospitaalichaa bitootessa 27 bara 2023 ganamarraa qabanii hojii dhaabuun mormii dhageessisaa turan. Mormii ogeessonni fayyaa kun taasisan irraa kan rifate murni bilxiginnaa mooraa hospitaalichaatti walgayya tattamaa yaamuun bulchiinsi hospitaalichaa Dr. Mitikuu Abdiisaa irratti argamuun yaada isaanii kaasanii jiran. Ta'us hirmaattonni walgayichaa yaada ka'ee fi bulchiinsa bilxiginnaa mormuun waraanni naannicha qubsiifamee jiru hojjetoota dubartoota hospitaalichaa dabalatee hawwanii fi shamarran irraan gudeeddaa dhaqqabsiisuuf dirqisiisaa akka jiruuf dhukkubsattootaaf jiraattota goolaa waan jiruuf akkasumas warri dhiiraallee ogummaa keenyaan ummata keenya tajaajiluu irratti nagaan bobbaanee galuuf sodaa waan qabnuuf asii kaafamuu qabas jedhan. Ta'us geggeessitoota walgayichaa irraa deebii akka hin arganne simanii kun haga hin taanetti mormiin isaanii kan itti fufu ta'us dubbatan. Sabboonaa fi qabsaa Oromoo Artist Zarihuun Wadaajoo wal'aansaaf biyya alaa geessamee haala yaaddessaa keessa jiraachuu maatiin dubbatan. Sirboota qabsoo geerarsootaaf weelluuwwan garaagaraan kan beekamu qabsaa sabboonaa Oromoo Artist Zarihuun Wadaajoo dhibeen isaa itti hammaatu maatiin isaa BBC'tti himuu dhaabbanni oduu kun gabaaseera. Waggoota 45 oliif weellisaa ka ture Artist Zarihuun Wadaajoo dhibeen isaa erga itti jabaate booda baatii tokko dura wal'aansaaf gara biyya Hindiitti ergamu BBC'n gabaase. Artist Zarihuun Wadaajoo waliin gara Hindii kan imalan haati warraa isaa aadde Olaantuu Gammachuu haala fayyaa isaa irratti yaaddoo qaban mul'isaniiru jechuun BBC'n afaan Oromoo ifoomsee jira. Dhibee isaanii ijoo amma dura isaan ciibsaa ture dhukkuba kalee ta'uu maatiin amma dura ibsuu kan yaadachiise BBC'n dhibeema kana wal'aanamuudhaaf gara Hindii hospitaala Supermaxi jedhamu kan geeffame jechuun gabaaseera. Artist Zarihuun erga Hindii dhaqqabeen booda ogeeyyiin fayyaa dursa miilli isaa lamaan yaalamuu akka qabu maatiitti himuu kan ibse BBC'n haaluma kanaanis miilli isaa lamaan wal'aansi baqaqsanii yaaluu akka godhameef BBC'n haadha warraa Artist Zarihuun Wadaajoo wabeeffachuun gabaaseera. Erga wal'aansi baqaqsanii yaaluu godhameefiin booda garuu dhukkubsatuu dubbachuu dadhabuu fi dhibeen isaa itti hammaatu aadde Olaantuun BBC'tti dubbataniiru. Zarihuun amma of wallaalee haala sodaachisaa keessa jira ka jedhan aadde Olaantuun ogeeyyonni fayyaa garuu dhukkuba isaa mudate yaaluuf waan danda'an godhaa jiru erga jedhanii booda yoo Waaqayyo biraa dhufe inuma fayya jechuun amantaa qaban ibsaniiru. Wal'aansa Artist Zarihuun Wadaajoof walumaa galatti birrii miliyoona 2 ka deeggere abbaa qabeenyaa Bishaan Goldi ta'uu maatiin himuun ammallee ogeeyyonni fayyaa wal'aansa isaaf maallaqa dabalataa doolaara Ameerikaa 14,000 akka barbaachisu itti himuu aadde Olaantuun BBC'tti himaniiru. Aadde Olaantuun namoonni biroon wal'aansa Zarihuuniif barbaachisu dabalataan akka gargaaran wayituma kana gaafatuun Zarihuun fayyaa isaa duraatti akka deebi'uuf hawaasni Oromoo kadhannaa isaatiin na cina haa dhaabbatan jechuun gaafataniiru. Intalli Artist Zarihuun Wadaajoo shamarreen ganna 23 yuunivarsiitii barattu abbaan koonaa fayyataanaan kalee koonaan gumaachaaf jechuu ishee maatiin Zarihuun ibsuu BBC'n gabaaseera. Wallisaa qabsaaf sabboonaa Oromoo Artist Zarihuun Wadaajoo nama jabaa murataaf goota ta'uu hojiin isaa kan isa ibsu waggaa ta'u deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ammoo hojii artii isaatiin asafee kan hin qabne sadarkaa oliitti dirqama isaa kaba'ate dhaloota dammaqsaa qaraa fi qabsootti guddisaa ka ture qabsaa seena qabeessaadha. Sagaleen bilisummaa Oromoo Artist Zarihuun Wadaajoo dhibee isaarraa fayyee gara nageenya isaatti akka deebi'u hawwa. Oduu xumuraatiin mana amantaa Ortodoksiitti hundeessitoonni Sinoodosii Oromiyaa qaama bilxiginnaan doorsifamaa jiraachuun dhaga'ame. Qaamni bilxiginnaa karaa bilbilaaf akkasumas qaamaan phaaphaasota hundeessitoota Sinoodosii Oromiyaa doorsisaa jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa.
Odeessi kun akka jedhutti qaamni bilxiginnaa kun yeroo garaa garaatti Phaaphaasota kana walga'ii waamuun akkasumas itti bilbiluun doorsisaa akka jiranii fi sababa kanarraa kan ka'e hojii idilee isaaniillee dhaabuu irra dabranii lubbuu isaaniifillee sodaa akka qaban hubachiisa. Miidiyaa kamittillee ba'anii dubbachuu akka hin dandeenye ugguramanii akka jiran kan ibsu odeessi kun nuti silas kun akka jiru beekneetti seenne du'allee yoo ta'e duubatti hin deebinu ummanni keenya qubanu qabaadhaa akka jedhus dhaamsa isaanii ta'uun hubatameera. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaa gaammaatii qophiilee afaan faana bu'aa. Kabajamoo hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti bakka bu'oota uummataaf deebii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kennan irratti deebii waraanni bilisummaa Oromoo kenne kunootii itti dhiyaadha. Waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin marii araaraatiif koree ijaarree carraaqaa ture jechuun kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walga'ii mana marii bakka bu'oota uummataa irratti dubbateef waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n deebii kenne. Manni marii bakka bu'oota walga'ii idilee 11ffaa guyyaa kaleessaa bitootessa 28/2023 geggeessaa ooleen gaaffilee fi yaadonni hedduun ka'aniiru. Dhimma ijoo walga'ii kanaa irratti keessaa tokko Dr. Abiy Ahmed akka aangoo gadhiisuuf kan gaafatamedha. Paartii warraaqsa biyyoolessaa Amaaraa ABN bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa keessa kan jiru Kiristaan Taddala Abiy aangoo gadhiisuu akka qabu gaafachuun dubbii jabduu ta'ee hafarfamaa jira. Dhimmi biraa dhimma araara nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qabatudha. Muummichi ministeeraa Abiy dhimma kana irratti miseensota paarlaamaatiif ibsa kenneen waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa gochuuf koree ijaarree baatilee 6 carraaqaa akka turan ibse. Carraaqqii araaraaf gooneen jaarmichi hoggansa waloo fi ejjennoo wal fakkaataa kan hin qabne akkasumas faffaca'aa waan ta'eef hanga ammaatti milkaa'uu hin dandeenye jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaleessuma dhimma kana irratti ibsa baasuun yaada kanaaf deebii kennee jira. Waan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walga'ii paarlaamaa kana irratti dubbate sobaa fi olola ta'us ibsa kanaan addeesseera. Akkuma bara 2019 sanitti namoota naannoo keessatti beekamtii qaban fayyadamee waraana bilisummaa Oromoo diiguu hogganotaa fi qondaalota waraanaa kophaa kophatti dubbisee galchuuf yaaluu malee marii araaraatiif fedha tokko illee kan hin agarsiisnee fi yaalli ta'uu hubachiisa ibsi kun. Kana malees akka waan waraanni bilisummaa Oromoo hoggansa wiirtuu kaayyoo fi ejjennoo wal fakkaataa hin qabnetti kan Abiy dubbate kijibaa fi hololaadha jedha. Olollii fi kijibni kun ammoo ta'ee jedhamee ittiin waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf kan godhamedha kan jedhe ibsi waraana bilisummaa Oromoo kun waraanni bilisummaa Oromoo hoggana kan qabu jaarmiyaa qindaawaa kaayyoo fi akeeka ifaa ejjennoo jabaa fi wal fakkaataa qabu akka ta'e addeessa. Dhumarrattis akkuma duraan gaafataa turretti waraanni bilisummaa Oromoo bakka qaamni sadaffaan idil addunyaa amanamaa ta'e jirutti marii araaraatiif yoomuu qophii ta'uu fi fedhii qabaachuu ibsa baase kanaan ifoomseera. Murni biltsiginnaa kan dhiyeenya adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin marii araaraa xumure Oromiyaatti garuu marii fi araara osoo hin taane lola geggeessuu qofa akka barbaadu jechaanis ifatti dubbata. Gochaanis agarsiisaa jira. Guyyaa irraa guyyatti humna waraanaa hedduu fi meeshaalee waraanaa gurguddaa Oromiyaatti bobbaasaa oola. Koree araaraa qindeessuu osoo hin taane humnoota waraanaa naannolee biroo irraa akkasumas meeshaalee waraanaa biyyoota biroo irraa kadhatee Oromiyaa keessatti duula waraanaa geggeessaa oola.
golgaa waraana bilisummaa Oromoo loluu jedhuun uummata bal'aa Oromoo irratti waraana geggeessu akkuma itti fufetti jira. Waan murnichi gochaan raawwataa jiruuf kan muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti dubbate faallaa waliiti. Oromiyaa keessatti akka nagaan bu'uuf murni kun takka fedhii hin qabu. Lola geggeessuuf Oromiyaa keessatti dhiiga dhangalaasu malee mariidhaan rakkoo siyaasaa furuuf abjuu isaayyuu hin qaban. Kana dhoksuudhaaf faallaa kana akka waan marii nagaatiif carraaqanii dadhabanitti bakka bu'oota uummataa fi addunyaa gowwoomsuuf ijibbaatu. Kun ammoo ammas fala hin ta'u. Burjaajii uumuu yaalan kunis hin milkaa'u. Rakkoo siyaasaa jiru karaa nagaan xumuraa itti gochuuf kanneen dhimmi ilaalu hunda waliin sirnichi gadi taa'ee mari'atu akka qabu akkuma irra deddeebiidhaan kanneen dhimmi ilaaluun gaafatamaa turretti murni kunis fedhii fi ejjennoo isaa ifa godhee gochaan agarsiisuu qaba. Sinebbisa qabatanii aga kabadda jiruuf jireenya kabadda irracha abbayyaataa hammaaraan isin hin fedhin jalaan abbayyaataa dhugaan isin hin maddisin handoodee kormataa bonaaf ganna lalisaa goraa gurraachataa ulfaadhaa jiraadhaa ji'a goobanaa ta'aa biyya hundaatti ifaa fayyaa nagaataa horaa lalisaa. Waan jettaniire karrafina damma sangat kanda makkada ke sangat wae gara ko ke saamne ka'e sitodel kolol ya borangat tamache te baadutti tururut jagara ko otama yeronge sutti tamma yeronge sut inni chamali kotum o birati mbau male tilmamo male kashum o makabara male ya jolle bandera kan gurra ba gandera kan gurra ba gandera alkani buya jore ko mati ko na kore labana senu nabe ya jolle she telefo otko mali na kabe Nangome matabu sen tarida na bobe Kore de debi etaka michira bunyo odide natti debi etaka michi mangudon oja jolu she telefo ya jolu she telefo Tibe kan kalonke migirike etidunke simbrike targanan chalanya chung odam nan challe sabulu Mamata ko otia do cimatu jirang at kita manggara ko bore kolmatu jirang at ke nyuko cimadetan rukupi garair kan kabang kuning et gati sambake guting et balba semba sapene tarba de deret odin dinare aden et kabba ko tiduring et garang ko gudaya da dubadu kaya turi Sayade nagamang at gata yet safarum odina firako bare turkayet wakarum odko bare felu yadam adabe lesu yada hari garati bate tamayomi tanad arbasam buki daleng et puram bukani daleng et bukani irma bora jaga wagna madaleng et jaman dam wargata naftari kabat kanarasman nere sang asabakos man ebe sang at jama ya lelisa sifana garu jada sifana gau jada Everybody
kabajamtoota hordoftoota keenya teessoon keenya sagalee bilisummaa Oromoo ittiin argachuu dandeessan fuulli feesbuukii keenya www.facebook.com/sbon1973 websaayitiin keenya www.voiceoforomoliberation.com imeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya isa maayirra geenya jirra. Dhimma lola kaabaatiin wal qabatee kan ministeerri Ameerikaa Antooniyo Bilinkan jedhan irratti gabaasaan qindeeffanne kunooti. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa jidduu darbee Itoophiyaa daawwatanii deebi'an lola kaaba Impaayiratiitti adda bilisummaa uummata Tigraay wayyaanee TPLF fi sirna bilchaginaa jidduutti waggaa 2 gaggeeffamaa tureen gamni lameenuu yakka waraanaa fi namoomaa akkaan ulfaataa ta'e raawwatu Ameerikaan mirkaneeffatteetti jedhani. Antooni Bilinken kana kan jedhan gabaasa biiroon dimokiraasii mirgoota namoomaa fi hojjetaa kan ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa haala qabaa mirgoota biyyoota addunyaa kan bara 2022 baase ifa tahuu ilaalchisuudhaan ibsa bitooteessa 20 bara 2023 tuuta gaazexeessitootaaf laatan irratti ture. Bilinkan haasawa isaanii gabaasaan mirga namoomaa kan bara 2022 gadi lakkifamuu ilaallatu labsuutti kan fuulleffate eegaluun dura qunnamtii Chaayinaa fi Raashiyaa waliigalattis lola Yuukireen keessatti deemaa jiruun wal qabsiisanii odeessa wayitawaa qaban laatani. Akkasumas tibbana kan daawwatan Niijar keessatti waggoota 6 oliif hidhamee kan ture lammii Ameerikaa torbee darbe gadi lakkifameef qaamoleen adda addaa qooda qabaniif galata galchani. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan maayii irratti kan kaasan waa'ee Itoophiyaa yoo ta'u, yeroo dheeraa fudhatanii yakka Impaayiratti keessatti raawwatame ibsanii jiru. Yakka waraanaa fi dhiittaa mirgoota namoomaa waraana sirna bilchaginaa fi loltoota Eertiraatiin akkasumas TPLF'n raawwatameef yakkamtoonni itti gaafatamuun miidhamtoonni haqa argachuun dirqama akka ta'es jala sararanii dubbatanii. Daawwannaa isaaniitiinis jeequmsa siyaasaa barootaaf hundee jabeeffatee ummatoota hiraarsaa jiru afaan qawwee fi ololaan ukkaamsuu mannaa dhugaa jiru ifatti amananii fudhachuudhaan ummata barootaaf hacuuccaan dachaan itti fe'ameef haqni dhugoomuu qaba jedhani. Rakkoolee walxaxoo roga hundaan biyyattii hudhanii qabaniif furmaanni waaraan marii qooda fudhattoota hunda keessumaa miidhamtoota hirmaachisee gaggeeffamuu akka ta'es eerani. Haasawa isaanii dhimma Itoophiyaa ilaallatu kanaan irra hedduun dhimma waraanaa fi dhiittaa mirgoota kaaba biyyattiitti raawwatame akkasumas araara TPLF fi PP jidduu irratti kan fuulleffatan yoo ta'u akkas jedhani. Now, as you know, I recently traveled to Ethiopia, where I had a very productive discussion with Prime Minister Abiy and his team. I also met with Getachew Reda, the TPLF signatory to the November 2nd cessation of hostilities agreement, who was just selected to be the leader of its interim administration. I commended both sides for reaching that agreement and the significant progress made in its implementation. Akkuma beektan dhiyeenya kana gara Itoophiyaatti imaluun ministeera muummee Abiyyii fi garee isaanii waliin marii baay'ee bu'aa qabeessa ta'e godheera. Akkasumas adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF bakka bu'uudhaan adoolessa 2 waliigaltee diinummaa dhaabuu kan mallatteessee fi reefuu hoogganaa bulchiinsa yeroo ishee ta'uuf kan filatame Geetaachoo Raddaa waliinis wal argeera. Waliigaltee sanarra ga'uu isaanii fi hojiirra oolmaa isaa irratti guddina argameef gammachuu galateeffadheera. Waliigaltee kana hordofee lolli dhaabbatee gargaarsi namoomaa garas yaa'aa jira. Tajaajiloonni deebi'aa jiru. Sarbamiinsi mirga namoomaa kaaba Itoophiyaa haalaan gadi bu'eera.
mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii jalqabaa gara haqa ce'umsaa fudhachaa jira. Garuu akkuman daawwannaa kootiin gamalachuu waliin mari'adhe nagaa waaraa ijaaruuf gocha hammeenyaa qaamolee hundaan raawwatameef beekamtii kennuu akkasumas araara waliin itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. But as I discussed with both sides during my visit, to build a durable peace, there must be acknowledgement of the atrocities committed by all parties, as well as accountability together with reconciliation. The conflict in northern Ethiopia was devastating. Men, women, and children were killed. Women and girls were subject to horrific forms of sexual violence. Thousands were forcibly displaced from their homes. Entire communities were specifically targeted based on their ethnicity. Many of these actions were not random or a mere byproduct of war. They were calculated and deliberate. Waldibdeen kaaba Itoophiyaa keessatti uumame gaaga'ama guddaa ture. Dhiironni, dubartoonnii fi daa'imman ajjeefamaniiru. Dubartoonnii fi shamarran jeequmsa saalaa bifa suukaneessaa ta'eef affeeramaniiru. Kumaatamaan kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Hawaasni guutuun sabummaa isaa irratti hundaa'uun addatti itti xiyyeeffatamee ture. Gochoonni kun baay'een isaanii kan akka tasaa yookaan bu'aa waraanaa qofa miti. Gochoota itti yaadamee fi tahee jedhamee hojjetamaa turani. After the department's careful review of the law and the facts, I've determined that members of the Ethiopian National Defense Forces, Eritrean Defense Forces, Tigray People's Liberation Front Forces, and Amara forces committed war crimes during the conflict in northern Ethiopia. Members of the Ethiopian National Defense Forces, the Eritrean Defense Forces, and Amara forces also committed crimes against humanity, including murder, rape, and other forms of sexual violence and persecution. Members of the Amara forces committed the crime against humanity of deportation or forcible transfer and committed ethnic cleansing through their treatment of Tigrayans in western Tigray. Biiroon Dimokiraasii mirgoota namoomaa fi hojjetaa kan ministeera haajaa alaa Ameerikaa seeraa fi dhugaa jiru of eeggannoodhaan erga gamaggamee booda miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, waraana Eertiraa, humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnoonni Amaaraa yeroo waldhabdee kaaba Itoophiyaatti yakka waraanaa kan raawwatan ta'us mirkaneessanii. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, raayyaa ittisa biyyaa Eertiraa fi humnoonni Amaaraas ajjeechaa, gudeeddii fi jeequmsa saalaa bifa biroo fi ari'atama dabalatee yakka dhala namaa irratti raawwataniiru. Miseensonni humnoota Amaaraa lixa Tigraayitti gochaa raawwataniin uummata Tigraay qe'ee irraa ari'uu yookaan humnaan naannoo birootti dabarsuudhaan yakka dhala namaa irratti raawwataniiru jedhani. We welcome the commitment that the parties to the cessation of hostilities agreement have made to acknowledge the atrocities committed and their devastating consequences. The government of Ethiopia is taking the first steps by publicly releasing a detailed green paper of transitional justice options based upon best practices and building upon the experiences of other states emerging from periods of mass violence. Qaamoleen waliigaltee diinummaa dhaabuu taasisan lola deemaa ture irratti gocha hammeenyaa raawwatamee fi bu'aa haala hamaa kanaan wal qabatee mudateef lachuu beekamtii kennuuf waadaa seenuu isaanii akka simatan kan dubbatan qondaalli Ameerikaa olaanaan kun tarkaanfii jalqabaa mootummaan Itoophiyaa haqa ce'umsaa mirkaneessuuf fudhate jedhan akka deeggaran himani. Mootummaan haqa ce'umsaa kana qaamolee adda addaa irraa muuxannoo fudhateen fi hirmaannaa ogeeyyii muuxannoo itti qabaniitiin gaggeessaa akka jiru quba qabaachuu kan eeran Antoonii Bilinkan mariin haqa ce'umsaa biyyattii keessatti adeemsifamu kunis akkuman muummicha ministeeraa waliin mari'adhe qooda fudhattoota hunda kan hammatee fi miidhamtootaaf sagalee kan kennu ta'uu qaba jedhani. The government is also holding public consultations about transitional justice, which, as I discussed with the Prime Minister, should be inclusive of all stakeholders and provide victims a voice. Aangoo isaa dheereffachuuf lola sirni biltsiginnaa baneen yakka raawwatamee fi dhumaatii gaheef yakkamtoonni hundi itti gaafatamummaaf dhiyaachuun dhimma murteessaa fi kan tasa bira dabramu akka hin taane gadi qabanii dubbatanii. Finally and crucially, we urge the government of Ethiopia and the government of Eritrea, as well as the TPLF, to hold those responsible for these atrocities accountable. These steps, acknowledgement, accountability, reconciliation, are key to breaking the cycle of ethnic and political violence that has gripped Ethiopia and prevented it from reaching its unlimited potential for so long. The United States will partner with Ethiopia as it implements a credible transitional justice process for the benefit of all victims and affected communities. We'll stand with Ethiopia as it honestly faces the abuses in its past,
provides accountability for the harms committed against its citizens, and moves towards a future of lasting peace. With that, happy to take a couple of questions before turning it over to my colleagues. Dhumarrattis wanti murteessaa ta'e mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa akkasumas addi bilisummaa uummata Tigraay namoota gocha hammeenyaa kanaaf itti gaafataman akka gaafatamaaf dhiyeessan gaafanna. Beekamtii kennuu, itti gaafatamummaa fi araara tarkaanfiiwwan sadan kunneen maraammartoo jeequmsa sabummaa fi siyaasaa Itoophiyaa qabee yeroo dheeraaf iddoo jabaa silaa irra gahuu dandeessurraa dhoorke cabsuuf furtuudha. Ameerikaan akkuma Itoophiyaan adeemsa haqa ce'umsaa amanamaa ta'e dhugoomsuun kanneen dhibee kanaan miidhaman maraaf hojii irra oolchituun tumsa waliin taasifti. Akkuma Itoophiyaan miidhaawwan yeroo darbe keessatti raawwataman qulqullummaadhaan simattee miidhaa lammiilee ishee irra raawwatameef itti gaafatamummaa kennitee fi gara egeree nagaa waaraatti ceetuun waliin dhaabbanna jechuudhaan haqni uummatoota impaayerattii keessaa bara baraan ukkaanfamee yakkamtoonni gaafatamaaf odoo hin dhiyaatin bira dabramuun rakkoo jiru hundeen furuuf danqaa olaanaa akka ta'e eeranii jiru. Ibsa isaanii boodas gaafilee gaazexeessitoota irraa ka'aniif deebisaa kan laatan yoo ta'u, keessumaa gargaarsis ta'ee hariiroon Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu qulqullummaa fi dhugaadhaan rakkoolee jiran furuuf tarkaanfiin mootummaan fudhatu irratti akka hundaa'uuf addeessani. Ibsa bitootessa 2023 tuuta gaazexeessitootaaf laatan kanaan. Antoonii Bilinkan daawwannaa tibba darbee Itoophiyaatti taasisaniin haala kaaba biyyattii keessumaa dhimma Tigraayin ala haalli Oromiyaa keessaa hedduu akka yaaddessaa ta'ee fi marii araaraatiin xumura argatu akka qabu dubbatuun isaanii ni yaadatama. Gabaasaan haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan bara 2022 Ameerikaan baastee fuula 56 qabu ajjeechaa jumlaa, qa'ee fi qabeenyaa barbadeessuu, maqaa oboo sakatta'uu jedhuunii fi boboo deeggartu jedhuun lammiilee siivilii ajjeesuu, qa'ee fi iddoowwan adda addaatti itti marsanii abiddaan gubuu dabalatee yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii humnoota mootummaatiin Oromiyaa fi naannolee impaayerattii adda addaatti raawwataman bal'inaan ragaan deeggaree kaa'ee jira. Cuunfaa gabaasa haala qabaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan bara 2022 Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa bitootessa 20 bara 2023 ifa godhe kana sagantaa keenya itti aanutti qindeessinee isiniif dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurre nagaatti. Fuku kana me kula koi awai chiracha tula ni me golil sila ato kule kana ye kula koi same esomse kula ni me golil marjalan ko jali sa kule kula koi biya abondule sana ne golil sibondula bahai sana ne kula koi sagal karabule sana ne golil Gubba qorichaatiin dhufay tabbaalillee hurrii marse muraama taatiyyaana fuuwe ayyaata kenna haa dabse sagaltamaan biteen idday way martoo mudhiitiyyay shaanii shaagoonee gallaawe washaaggooyyeen aadaa biyyaa way golillee horuu keenya guddoo isa naanne haala kan gurguraa isa boontu haala kan gurguraa lamee walii galee isa naanne daalacha gurguraa isa boontu daalacha gurguraa shaggooyyeen asirbii isa naanne wayi sirba jaalalaa isa kuulle wayi sirba jaalalaa ajaasa sinqabu isa naanne siifuuna laanalaa isa kuulle siifuuna laanalaa golille shaggooyyeen sirba aadaati kawaari galgala namaaramtee naagoo jiite jaalala
Jaliye Kanjala tesila homa ija burang kabu Sagan le karabu lendalaw Mora fuku kana me kula koy awai chiracha tula ni me golil sila ato kule kana ai kula koy same esom se kula ni me golil marjalan ko jadi sa kula koy biya abondule sana ane golil si bondula bahai sana ane kula koy sagal karabule sana ane golil Hilali dardara oromo gobarenta regali ada ofisir babarsewa shako yanshani gale nagarta dubre oromo nakabiftu hangazani daksan rube sirbu hilal tulle dangawani wa golile Ondole si marse sakule hoy garamulla tai sanane hoy garamulla tai tatak sana serbi sanane kanit damata sakule harri jibatai halal rani bai sakule hoy karmana take sanane hoy gumen arkake harasa dalatu sanane hoy bontuna kake sakule sa bontuna kake Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Qophiilee wal fakkaatu biraatiin sagantaa keenya itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.